في بالبلو مساري كو خنا يرجع نغور قبسيسه بوسيسا ولي قال لي جولي بالغي اكنا دهار كرن كبنا ماليف امه تو دي غراكي تيبر نانجان سفارسو تري اي دونت كير ماليف علمو حدتي يانتاني مسكينه جيفنان مسكينه نياته غرن كبني كدي بودان كو كيسا كو غوي اه نيتا رانديسلان ماليف غوديت تو كونو جين دالان كون دينا بينينسا كون ماليف ميتوكو مسكين زولو مجرا لما نمو ما في اوروم ماتي نو ربو شي سجرا انكلي ماتا شيرنا يچو خاته فيديو سندلالي ماليفي اني oni yeni jira beta mak amne kiya na nasun ka bugo amata kudame kan wan halu jirami kaya joseph favambar jolle chafakati na dageizu turani tay argeti jira rakko mek chun video na biran duf nanjiru ta amma garu is beyond kunimo ittiyadame godama jira oromo wanne amma godama jiru kun jolle rakko keessa dabarte jolle sammusi shirjettetti fayyadamaniti oromummaan oromootti akka hadhoytu dhufan kana bar jaarraa abbaa gadaafaan achi hafuu osoo danda'an bishaan sanirra osoo deeman bubbeen fuutee harka Somaalee isaan buufte ifiifi miti jaarraan ilma fiudaala guddaate yeroo sana qobeetanitti nama sadoo kananii jiraachuu danda'u biyya arabaa isaan itti taphatanii dinnoonni mana godhan kana isiniif jecha waan kana godhe san ka abboonni keenya jaaran san akka namni jibbu namni gosummaa isaa sabummaa isaa namummaa isaa akka jibbu irra dalagamu jira kana akkamitti irraa aanda kayyatteef furmaanni tokko warri biyya arabaa jirtan joollee akkanatan ni beektan nama beeku biyya san maqaan matiyattu kana qabachuu na dhiba tokko naannoo isaan jiran san nu ergaa hoggaa isaan waan san godhan keessattuu gaafa isaan laayii dhudhufan lama bilbila isaanii nu ergaa maaliifin tokko laafaadha bara amma warra biyyoota arabaa kanaan walitti haasa'anii si dhabamsiisuun laafaadha baay'ee ijoolleen bosona keessa jirtanii xiqqoo qawwee maqaa qabanneeti umaan taanu jettan kun akka dur makiinaan isin ari'an na dhageessanii gurra sirriin dhageeffadha akka dur makiinaan isin ari'an gaafa asliin faan achi dhaqan makiinaan ari'uu danda'an ta'a amma duroomidhaan dhukkee isin irraa kaasan ammaa wanni gaafachaa jiru ture isaan keessaa ammaa tokko wanni harkarra qabanii maali beekta ummata Oromoo ummata Itoophiyaa kanaatu nutti dallanaaf malee akka isaan badii walirra dalaganiif yakka isaan achi keessa dalaganiif bara manni qaanuunni amma warma suudii ka amma dura joollee waa itti murtaa'e mana hidhaa jirtu nuu baasaa nu jeesina inni kadhataa turre saniini amma immoo wanjalanyaan nurraa qabaa jechaa jirra bara waan hin taane nu dhufee jiran can you imagine this waggaa meeqonni jechaa turre yaaboo ofii godhaa fi namoota nu jalaan ajjeesinaa jechaa kadhachaa turre oo maal jechaa ni jirra aboo jarri keenya kachi dhaqasuun wal ajjeesaa jira wanjal warra hojjetaa jira nu adabaa jechaa ni jirra barkale sitimnei jarri ke diraga dalaga jarri de wala wala jesa lammi kenya jesa biya tenya balleessa jiran jecha jiran akam takka kan maqaane su eega rabbi jaati kanaaf tokko si warri alaa jirta bisan jirtan bilbila isaanii bakka isaan galan qee isaanii mana isaan galan nin beekan oromoo tiyye sidhu nin beekan namni tokko baa jiraachuu hin danda'u biyya tamu keessattu waliin jiraattan gaddaafaan akkasitti dhufne gaafa namni fagoo tokkomee isin bira dhufan nama mana san jiru hunda guuranii deemanii beeka yoommoo ifirraa himtan tokko furmaata kan warri biyyaa'u joollee deemtona gorfadha yoo isaan baditti galan gosa tiyya qe'ee tiyya dubrii kiyya ilma kiyya hin jeenaatiin nutti hima qaama dhimma ilaallatu wajjin adaba qabsiifnaa jechuudha kanumaan jaa namoonni biraa dubbatanii manguddoo fi sheekotaas argaman hin jiruuf. Okay. Galatoma ulfaadha ijoolleen karaa keessaa qunnamuu barbaade qeerroo jajjabee fa'aa silkii argachuu hin dandeenye
ijoolleen dhalootan walloo ta'e dhimni irraa dubbataa jirru dhimmuma waloo matii dhimmuma Oromummaatii akka carraammoo namni akka daawwitiitti keessatti of laaluu barbaadaa taraa ammaa kana akka TikTok meediyaa irratti argaa jirrutti akka waan kutaa lamaan kanarraa namni miidhameeti ijoolleen walloo yoo as jala jiraatan lakkoofsa tokko kataba qeerroo jajjabee fa'aa warri namni modiitarallee namni beektan yoo jiraatan ustaaz donni kennallee nama beektan yoo argitan maqaa nu eeraa hin galchina carraa namoo guddarraa eegalla ka sheerriyaadhiif kennina hangafa yookiin sheekonni walii kenna akkasii as jala yoo jiraatan ijoolleen kenna ka walloo lakkoofsa tokko barreessaa yookiin immootu inboksii naa godha galatoomaa. Warrummaa dura dhufe kenna asli laa guddaa jettanii jala haqan dabsinaati rakkinni jiru inshallah. Haqa dabdee fuudhu. Walamaan isinumaa walii kenna itin jidduun seenu. Abu Samraddiin. Ulfaadha baba abshar. Haalii wallootii fi qeerroo jajjabeen yoo jiraatan yookiin namoonni birallee yoo jiraatan lakkoofsa tokko barreessaa ijoollee walloo. Jazakumullahu Dr. Nuruddin Suleelee galcha asliimee. Galatooma jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hundi keessanuu keessaan ilma sabaa daa'ima abbaa manguddoo fi hawwata hunda rabbi si godhe Jawaar baga rabbi si jiraachisee hadhaan si ga'e bu'ii ba'ii mara rabbi baga si dabarseedha durseet sagantaa hadhaa kana qopheessuudhaan galatoomaa isiniin jedha. Wanni taatee nama taatee jidduu ilmaanuma teenna haa jennu maal goonaree kalee sanurraa baate kalee walirraa baane yeroo dheeraa asirratti akka garagaraatiin dubbataa turre akka garagaraatiin illee haasa'aa turre yoo xiqqoo furmaata argate jennu dabree dhufe waan isin ibsitan caalaa wanni an ibsin jiru badiin godhamaaru badiin jiru garuma furmaataatitti deebanii furmaanni kun eessaan argamaa gara furmaataatitti deebuu qofa. An akka kiyyatti wanni jedhu tana dura jaarsumaallee dubbanneerra tana dura gama amma silaa keessaa namni miidhame jedhan gama ilmaan teenna Arsiitiif gama ilmaan teenna Walloo jidduullee teennee ittillee milkoofnee salphannee illee biraa kaanirra akka sheekkotii illee walii kenninee atee baluun fidi jennee odoo aziraate Abuu Yahyaan silaa hin jira asliin nu bira jira hanga taate tokko ofi jibbaannee halkan dheeraa bulleerra tana durallee. Amma illee deebee wanni kun deebe wamataan udhame gaafas keessaanis walgahii qabannee manguddoota biyya san keessa jiraniif sheekkolee waliin illee garee ijaarree sheekkolee fi manguddoota biyya san jiranii wallollee namatti iyyachoo diddanii usuu mootummatti iyyattanii silaa bakka tokko geessaa jennaan namni tokko namuma sheekaa keessaa jaarsallee sheekallee ijoollee tana dabarsinee kennuu qabna jennaan nama san marsan bariisaa san. Eentu marse Oromoo ka du'aaru eenyu ilmaan Oromooti ka badii kana hojjetaaru ilmaan Oromooti ammas rakkoon kun akka kiyyatti qaamni sadi rakkoo kana dhaabuu hin danda'a abbammaan fedhe shiftaa fedhe haa ta'u bosona fedhetti haa galu massaaraa fedhe haa qabatu eessallee haa jiraatu namni maatii irraa ba'e qaba warra irraa ba'e qaba uduu isa tuqanii warri sun hin cadhisu isan nama tuqaaraaf cadhisanii rammalee adda akkuma ilmaan miskiinaa tuqaaran kana odoo namoota biroo tuqanii jiraatanii haatini abbaan isaanii nagaan biyya san keessatti hin jiraatan namni waliin dhiisu deemee hin beektan ummanni keenya ka Oromoo irra baay'inaan seera caalaa gosaan bulaa tureera gosaan bulallee gosaan wal kabajaa tureerallee wanna kanaan waliin kaanaan cinni kun ammoo cita badaa ta'aa deemte wanni sun siyaasa of keessaa qabaatte ergama biraa of keessaa qabaatte kana hunda ijoollemmaan haada kuttee maraatte waan nama dhibu yeroo awwalaa wanni kun taatee dunnuu taatee jenne yeroo lammataa ijoollemmaan maraatte jenne sadaffaan ammoo waan biraati takka nyaachoon akka lama nyaachoon akka gooruu muluu na jalaa fixe itti na argaa jedhe jedhan gowwaan bineessaan hoolaa waan qabu muluu inni fixee jennaan yeroo takka dogongoruun hin jira yeroo takka eenyu jechuun hin jira ammaan karama gabaabatti ilmaan tana tasirreessuu danda'u abboota isaaniiti isa lammaffaa
obboleeyyan keenya akkuma reef obboleessi keenya Jawaar jedhan biyya Saa'udii kana keessatti imaaraa tokkorra yoo xiqqaate ajnabii nama 40-50 gala. Kophaa ofii galee hin danda'u. Eessatti illee quba ol qabaata namni quba ol hin qabne hin jiru. Dhugama Oromummaa yoo garaa isa nyaate, namummaa yoo garaa isa nyaate, ilmi namaa akkamitti ilma namaatitti jaba. Qeerrooyee aliin dhufee jira galchi. Ali lakkoofsa takka takka kata. Ali walloo nama jedhu galchi qeerrooyee. Dubbadhaaf sar. Waan gabaabsaa walii kennama. Yoo qaraanu gurra qabanna, yoo qaraasifnu afaan qabanna saalfanneeti. Banii luuxii banii akkanaa jenneeti. Ilmaan nurraa baate irraa ammoo waan akkasii fidanii miidiyaa gubbatti. Waan banii luuxii caalu bakka sayyoo barbaree kaan waan banii luuxii caalu ummata afotti yoo muka keessa kaan sanuu miidiyaa irratti fidanii mee haa ta'u badii godhaniimi maraataniimi namummaa baaniimi namni waan hungoru jedhaniimi miidiyaa irra fiduun kun maal akka ta'e na dhibena. Bu'aa inni argamu wama inni asirraa argatamu. Kaam kun nagaan argatiniif badiin guddaa wanni guddaa wayduu waan hojjetameeru kaan na dhibana. Garuu wallahu alam sanumaan naa mudhata duuba saniin miidiyaa irra fidanii as mul'isuun. Gaaf tokko itti seenee mucaa wayii kaa miidhaaran waggaa lamaadhaan moo sadii fakkaata. Giddi maal erga hayyee jabaati eega kana goote haluu baasaatti ishii bareeda jedheena nama gosallee maqaan dhabu haluu gosa sadii baasaat haluu gosa kenna gizee dhumatumaaf cadhiftee naan jedhe an dubbadhee jennaan gizema kenna dhumatumaaf cadhiftee akka kanaaf sagalee ta'u dhuftee naan jedhe mucaan jennaan achitti mucaa rabbii jedhe ana baasita rabbi sodaadhu dhiisi daa'ima kana jedhe dhiisi miskiina kana jedhe mucaan ta sagalee kee dhagee baabaa jedhaayi ani isaayyuu hin beeku mucaa mee dhiisi maa ishi miidiyaa marraas maaf fiddee jedheeni bara nama 7,000 kana boochisu miidiyaa irra maaf fiddee jedheen achi booda hagatti isa mul'isanii garaa namaa gubanii akka hin fayyine nogee nu bira lixanii wallaahi hamma guyyaa 7 dhibame yoosan ilma namaa yoo akkana godhan baay'ee tokko nama dhukkuba kanaaf furmaan ni jira jedhee ka yaadu an akka kiyyatti achuma jira Saa'udii jira dargaggeessuma achi jiru san bira lammaffaa abbootaa fi sheekoleen Saa'udii keessatti aangoo namni tokko hin qabne qaban maali jennaan jaaliyaa jira jaaliyaan mootummaadhaan hoogganama kun ammoo waan shari'aan islaamaa lejib ammoo waan garaa Idris Eroo jajjabee alii keessaa nama argite koomentii yaadni galchi. Erooyee ustaaza gaggabaabsa. Abshira biyya Saudii keessatti rakkoon akkanaa galuun baay'ee waan nama ganda Qur'aan rabbii keessa bu'e keessatti ijoolleen islaamummaa himattu akka amantaatiif akka sabaatitti illee nama ta'uun saalfachiisaatti kanaaf inshaallah isa tokko abbootiin amantaatii fi qeerroon Saa'udii jirtan akkasuma manguddoonni
achi jirtan ijoollee tana dabarsitanii akka seera biyyattii saniitiif kennitan abboonniiniif haawwanni ijoollee tanaa ijoollee keessan tana karaa qabachuu dandeettaniin akka namarraa qabattan tanuma dhaamaa isin galatooma ulfaadha wanni kun itti fufee qacceen isaa baran nurra cituu qaba isiniin jedha nama hedduu dubbata akka dhufeeni nan buuqanii asumarratti zirraa dhaaba. Wassalaamu alaikum warahmatullahi